Okay, welcome to Contour. Gara Contour bagana kan nuftan. Scope of economics ka jedhu Rajman economics chapter 1 irra jira. Scope yookaan economics eessa geessa gaafa sadarkaa freshmanitti yoo ta'u malee branchii maaliif jala akka inni qabu jechuudha. Scope isaa wantoonni economics miti. Kanaafuu wantoonni biology miti akkuma sanaa ilaalla jechuudha. Sadarkaa modernitti ammayyaatti core modern economics formii lama qaba. Branchii lama jechuudha. Tokko micro kan jennu jira. Lammaffaa macro kan jennu jira. Micro fi macro. Microeconomics, macroeconomics yeroo baay'ee maqaalee waaman adda baasuu irratti ulfaata. Kanaafuu branchii lama gurguddoo lama qaba. Inni MI dhaan eegalu kun garaagarummaan MI fi MA dha. Inni I jedhu kun individual itti xiyyeeffata. Kanaafuu I kan individual jedhama. Individual waa'ee nama dhuunfaa maaliif wal qabata? Microeconomics is concerned with economic behavior of individual. Amala economic behavior amala dinagdee irratti murteessuu nama dhuunfaa irratti xiyyeeffata. Murtoo namni dhuunfaa dinagdee irratti bituu, gurguruu, qusachuu, soorrachuu, gabaa deemuu waa'ee nama dhuunfaa kan qoratu microeconomics. Economic behavior of individual decision making unit. For decision maker jedhamanii and decision kenna qaba gooti namni dhuunfaa mataatti decide godhuu danda'a decision qaba. Maman qusadhaa, maman soorradhaa, how much I save, how much I consume, how much I produce. Kana jechuudha. Kanaaf household namoota dhuunfaa firm business money market individual market individual industry dhuunfaa gabaa dhuunfaa namoota dhuunfaa abbootii business money yookaan abbootii firmii dhuunfaa isaan kanatti waa'ee isaanii gabaasamu we are talking about microeconomics. Micro kan jettu Greek word small jecha jettu irraa dhufte gama biraanii. Fakkeenyaaf gara bosonaa yeroo deemtan jalqaba bosonaa osoo hin beekne forest jedhu jechuudha. Muka jalqaba argitu muka tokko. Mukti jalqaba sana waa'ee mukti jalqaba sana kan qoratu gaa micro jechuudha. Gaafa si gadi seentan immoo whole forest argitu bosona. Mukoota hedduu walitti iddoo tokkotti waa'ee bosona sana yeroo haasoftan immoo micro jechuudha. In other words, it is deals with how household and firm make decision how they interact in specific market. Namoonni dhuunfaa fi business firmiin akkamitti murtoo kennu waa'ee activity isaanii. Activity maalii? Activity consumption. Soorachuu, fayyadamuu, production oomishuu, activity oomishuu, activity bituu gurguruu, qusachuu, invest gochuu, gabaa keessatti akkamitti murteessu, akkamitti walitti bitanii walirraa gurguru. Namoonni dhuunfaa firmii fi household warri waa oomishanii geessanii fi warri bituudha kan akkamitti walii galu. Waa'ee dhuunfaati jedhama. Kanaafuu maaliif wal qabata? State individual economy. Unit of an economy deals with individual income. Galii nama dhuunfaa, raayisii gatii dhuunfaa, oomisha dhuunfaa kana wal qabata jechuudha. Oomisha qamadii qofaa, waa'ee oomisha xaafii qofaa kan dubbannu, oomisha boqqolloo qofaa kan dubbannu, gatii koffii bunaa qofaa kan haasofnu ta'e. Galii nama dhuunfaa tokko abbaa qabeenya tokko haa ta'u nama ordinary person haa ta'u individually wal qabata microeconomics. Fuuliin isaa mi'i akka meeshaatti kan inni itti fayyadamu microon dhiyeessii fi fedhii mi'a dhuunfaa komodiitota natural commodity fi yookaan factor. Demand and supply of particular commodities a tool. Akkasuma immoo demand and supply of particular factors. Demand and supply of particular commodity kan jennu commodity kan jennu uffata ta'uu danda'a, soorata ta'uu danda'a, commodity isaan kan. Tangibles, intangibles. Demand and supply of particular factors kan jennu factors of production oomishaa kan fayyadan land labor capital and eenyutu laborii dhiyeessa, eenyutu raabita, eenyutu humna isaa dhiyeessa, eenyutu raabita.
eenyu kaapitaala isaa dhiyeessaa eenyutu bita. Waa'ee kana kan qoratu. Microeconomics individually. Maal deebii kennuuf fayyada yeroo baay'ee? It helps to solve central problem. Rakkoo cimaa centraalidha jedhamu. Economics keessatti solve gochuu gargaara. Rakkoowwan kun kanneen akka maal oomishuu, what produce, how to produce, akkamitti oomishuu fi eenyuuf oomisha eenyuun irraa bita, or whom to produce jedhu. Deebii kennuudhaaf gahee guddaa kan taphatu microeconomics. So it solves the central problem of what, how and for whom to produce. In economy, maaliif bu'aa argachuudha. To maximize. Inni lammaffaan immoo micro kan MN kun immoo A kana aggregate jedhaaf. Aggregate waa'ee dimshaashaati kun immoo dimshaasha nama dhuunfaa lama sadii tun taane dimshaasha waa'ee gabaa tokko tun taane waa'ee gabaa as a whole. Price coffee qaba tun taane price of the general price level. Okay. Hojii dhabdummaa ganda tokko ganda lama tun taane unemployment as a whole. Saving nama dhuunfaa qusannoo nama dhuunfaa tun taane national saving kan biyyattii keessatti qusannaa jiru. Sadarkaa oomisha namni tokko gandi tokko aanaa tokkotti oomishame tun taane general output. Okay. National output. Kanaafuu micro is a branch of economics that deals with the effects and the consequences. Affecting aggregate behavior of individual decision making unity or consequences. Akka waliigalaatti qusannaa hammamtu jira. Output oomisha waliigalaa hammamtu jira biyyattii keessa, galii hammamtu jira, gatiin mi'oota maal fakkaata, consequences immoo garamitti deemaa jira jedhee kan qoratu micro. Kanaafuu it looks economy as a whole. Dinagdee akka waliigalaatti ilaaleetu maal discuss about economy wide economy. Yaada bal'aa waa'ee economy sana discuss godha. Ni mariisisa. Microeconomics. So it is study an economy as a whole and it is aggregate. Maali wal qabata? It is national income, galii biyya, national output, oomisha walitti biyya, and the general price level. And it is central problem is the determination of level of income, level galii fi implementing humna hojii murteessuu danda'udha. Kana murteessuu danda'u kan gargaaru central problem is microeconomics determination of level of income and employment. Also concerned with the determination of equilibrium level of income and employment at aggregate level. Oomishi galiin hammamii argame, humni hojii hammamii hojiitti galuu danda'a. Humni hojjetu hojiitti galuu danda'a. Akka dimshaashaatti jedhee kanaasoo murteessuu kan gargaaru microeconomics. Fakkeenyaaf national income, national saving, general price level, national output, aggregate consumption, unemployment, inflation, microeconomics. Note that lamaan isaaniiyyuu complementary to each other. Wal faana tajaajila kennu. Bakka inni tokko jiru inni tokko bakka bu'uu danda'a. Adda adda miti jecha. Independent. Akkuma sila jedhe muka tokko toon argin muka hunda arguun akka hin danda'amne. Gatii mi'a tokkoon toon argin gatii waan hunda dubbachuun. Qusannaa nama dhuunfaa toon argin kan biyya haasa'uu danda'a. Kanaafuu they are complementary to each other. This means microeconomics cannot be stand in isolation without microeconomics.